Beeka magaalaa Toliyaasee irraa karakkamuudhaaf ol fide malee magaalaa hin jiru. Faannoni Amaara iyyuu bulchuu hin dandeessu. Oromoon osoo tokko ta'e Oromoon tokko. Nuyi gaddaa isin jedhe amma nuyi gaddaa bara kudha Maqaa keessa osoo hin jiru. bara kana sad nuyi gaddaa isin jedhe bara. Amma nu jeeqinee Jeekiin ka Beekumsaa miti Faannoo barbaadde jechuudha. waan matakkitti baruma takkitti kumna gara walitti fiddan tokko hin jiru bara asumarraa. Eeshayyee abbaa qubna garaa nu eegishayyee. Ati fidi qolleessa kiyya. Maan haadha nyaatu yoo walii galta walii galaa yoo walii galu baattan dhufaa jirraa karaa nu jala bana. Hin dhuftanii jedha biyyuu sirrii ni jamaa biyyu kumaara fachisin kaa'e. Waa'ee faannoo maala? Galeedha keessaa galaa warri dadhabe jedhe keessaa galuu danda'a jaalabaluun gale jedhame akkas malee hin jiru. Namni dadhabe jennoo galfata magaalatti galuu barbaada tajaajilli kiyyan ga'uu eegaa fedhe. Garuu dhumarratti barbaadu. Dhumarratti anolee waan asitti mu barbaadu. Anolee waan asitti mu barbaadu jaaladhus jibbis bara Dr. Abiyyi Oromoon kan hin tokkoomne bara Dr. Abiyyi Oromoon kan hin bilisoofne yoomuu hin bilisu. Seenaa keessatti Oromoon akka bara Abiyyi adda jechuudha. Maaliif jennaan? Mee seenaa keessatti tareetamu jiru. Inni maaltu jira beektaa? Dhageeffadhu koo ga'ee bannaatti ibsa kaanuu dhagina. Kaan hubeen irratti dhageeffadha koo. Ira laari. Kaan yookiin meemoorii gannaa dhiyeessan. Mee ati seenaa keessatti waggaa mootummaa lama sadii arguun ooltee yaada ilmaaramii fi atilis akka mootummaa yaadatee fi kan agartee yaada. Seenaa keessatti Oromoon akka ammaa kana garbadee aga aanaaf gandaa tol galchee beeka bira namicha kanaa malee. Maal akka ta'e beektaa? Anas na dhaggeeffadhu akkuma si dhaggeeffattetti. Bara Dr. Abiyyi dimokiraasiin bal'ate. Sirriin bara Dr. Abiyyi dimokiraasiin bal'ate. Kolleejjii kamitti baratanii yaashoo isin? Biyya waan bal'ate keessatti dimokiraasiin bal'ate? Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu kaa. Akkamitti jedhi na gaafadhu akkas osoo hin taane akkamitti jedhi na gaafadhu. Maal jedhee si gaafadhu? Biyya keessa jira biyya Tooraana keessatti magaalaa. Dhaggeeffadhu kaa. Ishi na dhaggeeffadhu dhiifama waliin. Dhiifama waliin. Dr. Abiyyi bara wayyaanee bar mormaan tokko yoo jiraate adda dhaameet kaan Eertiraatti kaan biyya ambaatti gaggeeffamaa ture. Dr. Abiyyi garuu gara bal'inaa fi dimokiraasiin bal'isnee laallaa jedheet maal godhe beektaa? Ijoollee keenya hin galche Eertiraarraa warra samaayee maal paartii jedhamu gimboo sabaatti jedhanii. Sagal innuun gale. Oromoo keessaa isa Oromoo galchee bara. Abiyyi barbaadaati inni file. Abiyyi barbaadaati galee file. Waan hin beeknu kaakini gurbaa. Maarra Abiyyi bare. Nama kaleessa Getaachoo Asaffaa jalatti gootota Oromoo kolaasaa nama ture. Sagal. Daalaan ole. Yoolle isa barbaadu No, qabseen qeerroo nama kanaan gotti fidiif miti nama kanaa balleessuuf qabsee malee qeerrooni nama kanaan No, qabseen qeerroo nama kanaa balleessuuf qabsaa malee nama kanaa fuuldura fiduuf miti. Ashoo qabsoon qeerroo Getaachoo Asaffaatiif hojjettoota isaa balleessuuf malee Getaachoo Asaffaarii Getaachoo Asaffaa afaan Oromoo isaan kan balleessi bara qeerroo kan balleessi abbaa isaa akkamitti balleessu waan isa fuudha. Balleessi Abiyyi gaafadhamee ashuu dhisitu. Sun safuudha ilma abbaan balleessu. Aanoli shaangurra kaa'ee deeggarsuma isaaniitiin aangootti dhufee. Aanoli gaafii tokko gaafadha aanoli. Haara mateessee yookaan biyya abbaa teessee asaasa osoo hin taane biyya Oromoo asin jiraan keessa abbaa kiyyan caasaa waliin jiraan asin jiraan biyya namaatiin. Ashuumee qo'imee gaafii tokko gaafadha ashuumee dubbachaa ture aanoli gaafii gaafadhame aanoli gaafii si gaafadhame ati. Ashimee ripaabii biyya laa ati biyya laa ta'a. Lakki maalumaaf ani lakki wannan si gaafachuu barbaade maal sitti fakkaate maal. Laga maal jira as jira bari salaalee jira bari gaafii immoo dhufeeti sulultaa oolaa gaafii immoo kunoo gara dhaqaati kana deemu. Eenyu baanta abdi. Ripaabii namni itti namni na rukuchuu. Keellee namni kiyyallee namni.
Ani malee ani Kenya galee barboo kaata Kenyaatti galee malee. Akkas godhe kun bakka Keeniyaa baasiidhaan deemte kamaa erga mootummaa amma wannu godhee naashinaal ayidiidhaan deemte malee maaliin deemte? Mootummaa qabdu jira. Ani mootummaadha. Gadi baanee uummata ni saamnaa, uummata ni katakannaa, uummata hojii dannee ajjeesnaa, anis atis walqixee jirra wanni bira Demokraasiin babal'atee shannafi. Waa'ee saamichaa miti amma saamicha namni hattuun inumatti. Ani amma aanolee wannan gaafachuu barbaadu. Koy. Abiy Ahmed wanno Ihaadigittuu filate. Dooktar Abiy Ahmed Dooktar Abiy Ahmed Dooktar Abiy Ahmed. Koy gaafa dura koy Abdi. Waa abdii isaa dhaggeeffadhu. Koy aanolee gaafadha. Kan filate Ihaadigittu filatee Ihaadigittu of keessaa nu bakka bu'a jedhee filatee jara sanis ganee lammaas ganee Aga filatanii maal godhanitti hin ganneeni. Aga filatamutti hin ganne. Aga inni isaan ganutti hin ganne wal hin ganne yeroo sanatti jira. Erga isaanii ergaan gorra bahee jedhu magaalatti galanii booda isaan gane malee kan guddisee asiin ga'e isaan. Akka filatamulee kan godhe isaan. Anfile isaanumami kafiles. Kan filalee isaan lammaadhaanis dirqama bakka buuse jedhanii. Oromootuma hundi ilaali hiwaati kana siin ga'esi hiwaatu as kaatee deemesi yoo barbaadan hiwaati. Erga isaan achi galanii wal gananii jarri ofii isaaniitti wal ganan malee. Abiy barate insaa Oromoo keessatti galmaa hin dandeenye keessatti bari insaa uume bar nama insaa hoogganaa ture. Nama Tigreen akkasuma nama namu. Garuu waan dandeettii kan jira kun. osoo Oromoo ta'uu baate Amanamtummaan dandeettii. osoo Oromoo ta'uu baate Amanamtummaan dandeettii. Waan sana hojjettee waan kun immoo fudhatama argatee sadarkaa amma jirurra sadarkaa yeroo sanaatti isaan fayyadu irratti dandeettii jiramu. Dandeettiin isaa warra maangoo xurufan warra kennaa warra akka hattanii fillamaalleen jechuudha. Akka siviiliin ta'in dura warra intelijeensii ta'an yeroo dalaganii hojiin guddaa irratti dalagaa turan qabsaa'ota Oromoo kana dhabamsiisuudha hojii isaanii guddaan jechuudha. Tan keessatti hedduu dalaganii jiran nama ofii qabsaa'aa ofii fuudheessitti kennee nama ofii nama kee caalaa amantaa jechuudha. Isaan kanaan amanaman malee waan biraa beekumsaanis waan deemanii baratanii waa uuman hin qaban. Wanni isaan guddisa isin ga'inni guddaan uummata isaanii gananii jiraaf humnaa ol dalaganii amanamanii jira. Wanni aangootti isaan fedhedha orma kana. garuu addunyaan kan harka rukutaafii jirtu Dr. Abiyyi. Addunyaan maal asii godhe? Eessatti Maal namoota biraa billee dabarnaa kennamu anoodha. Ashuu mee buluutuu zinaa erge addaa ibsa sheekkaa Tiraamp dhaggeeffadhu. beeke buluutuu zinaa ergin jedhe wanni galmatti rukutan. Ejjiko Tiraamp dhaggeeffatte moo dhaggeeffanne? Tiraamp dhaggeeffatte moo dhaggeeffanne? Tiraamp kam gittira biyya kana hin jennu ko Tiraamp eenyu kami? Doonaald Tiraamp. Maal inni? Ministeera Haajaa Alaa Gamtaa Awurooppaa naan jedhaa eegatan. Kam eeshu? Abiyyi maqaa isaatu waamuu dadhabee eebii jedhaan barsiisee maqaa isaatu hin dhageenye. Abiyyi rakkoo qabu Oromiin. Aanolee ani amma Gondoritti ni wannoo gochaa jira ijoollee waraana keessaa booji'amte tan achi keessatti jaarrachaa jira akka guddaati. Siyaasee deengadda magaalaa waan qabatan fakkaate kana abdattee faanoo sodaachaa jirti samoona. Lakki ani ijoollee achitti booji'amte kanan achi keessatti ijoollee Oromoo achi keessatti booji'amte kanan bakka akka kaleessa. Kumaara naannanii deebi'uu sin jedhe waan jiru. Amma maal nageenyeeti ani warra achi keessatti nama hedduu godhadhee raadheessan jira achi keessatti amma nama hedduu godhadhee akkuma oppidiyoonni wayyaanee Kumaara naannanii immoo yeroo